Humni saangoon kan gooftaati lafastaanaan samiirratti. Humni saangoon kan gooftaati lafastaanaan samiirratti. Tikseen keenya uumaa keenya. Humni saangoon kan gooftaati lafastaanaan samiirratti. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Hordoftoota keenya gola Yididiyaa YouTube irraan biyya keessa teessanii akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin kanneen nu daawwachaa jirtan kun gola Yididiyaa YouTube'ti. Yididiyaa YouTube'n egaa akkuma beekamu barumsa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootiif akkasumallee faaruulee seeraaf sirna mana amantaa keenya kan eeggatan kan gurraan isin ga'udha jechaadha. Akkasumallee qophii keessummaa Abrahaam yeroo garaa garaatti qabatee isiniif kan dhiyaatudha jechaadha. Kanaaf har'as keessummaa Abrahaamiin qabadheetan dhiyaadheetan jira. Keessummaan na cinatti kan argamu wajjiniin kan wal isin barsiisu ta'a jechaadha. Kanaaf qophii keenya xumuraatii jalqaba hanga xumuraatti akka nu hordoftan kabajaan isiniin gaafadha. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uudhaatiif viidiyoo kana kanneen daawwachaa jirtan laayikii gochuudhaatiin akkasuma viidiyoo kana kiristaanota biyya keessa jiran akkasuma biyya ala jiranillee akka qaqqabuudhaatiif hiriyoota keessaniitiif sheer akka gootan kabajaanan isinin gaafadhaa. Aga xumuraatti nu wajjiniin akka turtan maqaa Waaqayyootiin irra deebi'eetan isinin gaafadhaa. Egaa kallattii dhumaatiin gara keessummaa keenyaatti waliin dhufna jechaadha. Humni saangoon kan gooftaati lafastaanaan samiirratti. Humni saangoon kan gooftaati lafastaanaan samiirratti. Tikseen keenya uumaa keenya. Humni saangoon kan gooftaati lafastaanaan samiirratti. Baga nagaadhaan gara gola Yididiyaa YouTube'itti nagaadhaan baga dhufte. Egaa waamicha keenya kabajuudhaatiin hordoftoota Yididiyaa YouTube'dha wajjiniin wal arguudhaatiif yookiis akkasuma wal baruudhaatiif gara gola kanaatti dhufuu keetiif maqaa kootiif maqaa hordoftoota Yididiyaa YouTube'tiin guddaa galatoomisin jedha. Egaa hiriyoonni yookiis gola Yididiyaa YouTube'ii keessa kanneen jiran baay'een isaanii kan si beekan ni jiru. Kanneen kaan immoo faaruu ati maxxansiteedha kan beekanii garuu qaamaan si arganii kan hin beekne jiru jecha. Kanaatiif hordoftoota keenya wajjin wal baruudhaatiif egaa kaan isaanii atiyyuu ni ibsita jedheetanidha. Kanaaf egaa hordoftoonni keenya kan isaan beekuudhaatii qabanii faaruu yeroo baay'ee yeroon laayivii illee seenu kanan faarfadhu hedduun isaanii ni beeku. Jecha keessaa jecha laalee jecha siif ta'uufillee sin faarfadha yaa giiftii koo kan jedhudha. Faaruun yeroo baay'ee kan ittiin isin yaadattu jedheetan yaada. Barsiisaa faarfataa Daaqoon Dinqaa Gabree waliin turtii taasisaatti jirra. Kanaaf faarfataan Daaqoon Dinqaa Gabree eessattidha kan inni dhalate? Duraan dursaa maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Iddoo kanatti miidiyaa kanarrattis ta'e namoota kiristaanota biyya keessaa fi biyya alaa jiran wajjin sagalee Waaqayyootiin wal arginee akka nagaa wal gaafannuuf wal dubbisnuu fi sagantaa kanarratti afeerraa kanaaf qophii kana gochuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jecha. Ani kanan dhaladhee ofii koo ibsuudhaaf asuma godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo ganda duwwaa tokko keessatti yeroo ta'u daa'imummaa koorraa achuma manni kiristaanummaa magaalaa Gullisootti argamu suni Qulqulluu Giyoorgisiif Qulqulluu Gabri'eel kan jedhamudha. Iddoo sanatti sirna cuuphaa daa'imummaa gaggeeffachuudhaan daa'imummaa kootii kaasee mana qulqullummaa sana keessatti kanan guddadhe yeroo ta'u tajaajilliif kennaan argame kunii fi akkaataan jalqabbii kootii iddoo sanadha. Iddoo sanaaf yaadannoo addaan qabaa jechuun barbaada. Tolee, baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti egaa hordoftoonni keenyallee
faaruu kan kee addunyaa iddoo hundumaa ga'eetiin jira. Faaruun ati hojjette jechaadha. Gurra amantoota hedduu bira ga'ee jira. Faaruun kun immoo faaruu jaallatamaa ta'ee namoota hunda biratti egaa kan inni beekamee jiru. Mee faaruun kan kee iddoo hedduu ga'ee kan jiru kuni gara tajaajila faaruu kanaatti gaafa dhuftee jettu waggaa gam lakkoofsiseera yookaan immoo bara meeqadha gara faaruu hojjechuu kanaatti kanatti dhufe? Gaariidha. Gara faaruu kanaatti kanan dhufe gara tajaajila kanaatti kanan dhufe hojii walaloo barreessuu fi yeedaloo hojjechuu kanan jalqabee daa'imummaa koorraa tuuni dubbii amantii bishinaan keessa gadi fageessee illee hin beekin barreessuu kan hin jalqabee fi yeedaloos qopheessuuf yaaluu kan hin jalqabee yeroo ta'u, garuu gara tajaajilaatti gara hojii amantaatti kanan dhufe faaruu koos kanan hojjedhee isa jalqabaa gurraa hawaasa kiristaanaa alaaf keessa jiraniin kan hin ga'e bara 2002 jalqabee rakkoo garaagaraatiin mudannoo adda addaatiin galma ga'uudhaaf utuma yaalu galma ga'uu rakkoo baajata garaagaraanis ta'u mudannoo gufuu yeroo yerootti nama mudataniin faarfannaan hojjetamuuf jedhe kuni naannoo waggaa 2 taa'ee bara 2004 hojjetamee xumuramee gurraa hawaasaa uummata kiristaanaa ga'ee erga gurraa hawaasaa ga'ees barnoota kennuudhaanis ta'ee namoota biratti fudhatama argatee ittiin waaqeffachuudhaaf ittiin hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf mana waaqayyoo miidhagsuudhaaf faaruu gaarii ta'ee naaf fudhatameera. Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Tolee, baay'ee gaariidha. Egaa hordoftoota keenya gola ididaa yuutuubii irraatiin kanneen nu daawwachaa jirtan qophiin keenya guyyaa har'aadha. Keessummaa Abrahaam faarfataa barsiisaa Daaqoon Dinqaa Gabreedhaa wajjiniin turtii taasisaatti jirrudha. Qophiin keenya kun egaa akka isinitti tolaa jiru akka waa hubattanii obboleessa keenyarraas akka waa barattan abdii guddaadha kanan qabu. Faarfataa Dinqaa Gabree faaruu hojjete keessaati. Faaruu yeroo jalqabaa fi albeemaa guutuu hojjete keessaa faaruu sana keessatti faaruun Dubroo Maariyaamiin ni jira. Faaruu Dubroo Maariyaam sana keessaati mee dhaggeeffattootni akka isaanii yaadatanidhaa fi mee faaruu kee sana keessaa faaruu kan Dubroo Maariyaamii keessaati mata duree isaa qofaa faaruu tokko mee sagaleedhaan nu dhageessisi. Faaruun qulqulluu qulleettii haadha keenya Dubree Maariyaam kaasettoo hojjetame sana keessatti 2 yeroo ta'u namoonnis lamaansaa haala gaariidhaan beeku. Isaan sana lamaan keessaa tokko oolmaan kee eegiifti fuula kee na dhaabee bakka hin tuffatamee harka na qabee kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo jecha keessaa jecha laalee jecha siif ta'u filee sin faarfadhe eegiiftii koo Maariyaamii iccitii sammuu koo kan jedhudha. Kun lamaan hawaasa kiristaanaa afaan keenya dhaga'u hundumaa biratti faaruu jaallatamaadha. Isaan lamaan keessaa faarfannaa isa jecha keessaa jecha laalee jedhu irra deebi'eetan dhageessisa. Jecha keessaa jecha laalee jecha siif ta'u filee sin faarfadha eegiiftii koo Maariyaamii iccitii sammuu koo Maariyaamii iccitii sammuu koo jecha keessaa jecha laalee jecha siif ta'u filee sin faarfadha eegiiftii koo Maariyaamii iccitii sammuu koo Maariyaamii iccitii sammuu koo kan jedhu yeroo ta'u irra caalmaatti dhaggeeffatanii akka isaan ittiin waaqayyoo waaqeffataniif immoo kallattiidhaan diidiyaa yuutuubiin albeemii irraa yoo gadhiisee turuutti dhaggeeffachuu danda'u kan jedhu yaadachuu barbaada. Tolee, baay'ee gaariidha. Egaa faaruu laphee namaa laphee irraati kan madde jechaadha. Faaruun kun jechoonni ati ittiin fayyadamte illee haa ta'utii egaa hordoftoonni keenya faaruu kana guutummaa isaa gola ididaa yuutuubii irraati kan isaan argatanii.
faarfataa Dinqaa Gabree jechuudhaatiin jecha keessaa jecha ilaalee jedhanii yoo barbaachisanii ididaa yuutuubii keessaatii argachuu danda'u, dhaggeeffachuu dandeessu. Liinkii isaas description boxii kana jedhanii keenya jechaadha. Asirraatii akka hordoftan isiniin jenna. Haa ta'uutii faaruu ati hojjette kana keessatti faaruu Dubroo Maariyaamii faaruu hedduu egaa faaruun Dubroo Maariyaamiidhaatiif kan hojjetamee jiru faaruu hedduutu jira. Haa ta'uutii faaruun jechootni ati ittiin Dubroo Maariyaamiin faaruu kana keessatti ibsitee jirtu nama hubatuudhaatii fi jecha baay'ee ulfaataa kan ta'edha. Ergaa guddaa kan dabarsuu danda'udha. Kanneen biraa yoo dhiisne fakkeenyaatiif faaruudhuma ammaa irratti jecha keessaa jecha ilaaleetan jecha siif ta'u filee sin faarfadha yaa giiftii koo Maariyaam iccitii sammuu koo kan jedhu kun jechi isaa jecha ajaa'ibaati. Dhamdhamni isaa jecha kana gaafa waaman dhamdhamni isaallee kan namatti toludha jechaadha. Kanaaf mee faaruu kana Dubroo Maariyaamiin gaafa walaloo isaa yommuu katabdu yookiis yommuu barreessitu akkaataan inni itti siif ifu kun akkamidha? Yeroo walaloo waa'ee isheetii ibsuudhaaf barreessitu kun yeroo akkam ta'udha kan inni siif ifu? Mee waa'ee barreeffama walaloo kanaa waa xiqqoo ishee nutti himi. Gaariidha. Faarfannaa qulqulluu qulleettii Dubroo Maariyaam yeroo barreessinu nu caalaa jecha mimmiidhagaaf jecha ulfaatoo ta'an dhaggeeffatamanii kan hin quufamne simboo kan qaban yeroo jecha sana dubbatan waaqayyotti kan nama dhiyeessu kan dubbatan abboota amantaa mana kiristaanummaa keenya keessa baay'eetu jiru. Warri kanaan dura hojii gurguddaa hojjetan baay'eetu jiru. Kanaaf waa'ee Dubroo Maariyaam yeroo barreessinu nuti ofii keenya yaadee qajeelchee qindeessee jecha sana filata otoo hin ta'in waa'een ishee uumama keessaa adda waan ta'eef namoota addunyaa kanarratti uumaman keessaa adda jedhamteetti waan ta'eef uumamtootuma jiran hundumaa keessaa haadha waaqa jedhamuudhaan adda jedhamteetti waan ta'eef dubbiin galata ishee dubbiin seenaa isheetii yeroo yaadamu akkuma isheen adda taate jechoonni isheedhaaf barreeffamanis adda ta'uu waaqayyos jechoota adda adda ta'an kan abboota amantaa keessa bulchee waa'ee ishee addunyaa kanatti kan inni ibse. Kanaaf nuun jechoonni nuun jenne kan abbootaa hin gitu yoo ta'e illee amma kan abbootii keenya hin ga'u yoo ta'e illee isaanirraa akka barannetti akka isaan nuuf ibsanitti akka isaan ibsanii darban sanatti tarii nummoo akkamittiin ibsuu qabna jennee abbootii irraa baranne miilla abbootii keenya jala teenyee barreeffama isaanii hordofnee waan isaan qopheessan sanas hundumaa keessa deemnee ilaallee hin barreessina jennee yeroo waa'ee faaruu Durbee Maariyaamiif walaloo ishee yeroo qindeessuudhaaf yaallutti haati keenya abbaa Hiriyaaqoosiidhaaf akka ibsite, qulqulluu Efreemiidhaaf akka ibsite, abbaa Giyoorgisiidhaaf akka ibsite, qulqulluu Yaareediif akka ibsite har'as wanta nuuf ibsituu fi hojii nuyi hojjenne kana keessatti iddoo guddaatti kan ibsamu kadhannaaf waadaa haadha keenyaati ishee nu wajjin ta'een waa'ee ishee barreessina. Kanaaf waa'een ishee yeroo barreeffamu isa jedhame kana gararraa ta'uu qaba ture. Kan dubbatame kanaa ol ta'uu qaba ture. Ibsamee iddoo kan ga'e miti ammayyuu jechi waan dhibeef wanti ittiin ibsan waan dhibeef namni akka namaatti dhalate tokko waaqa abidda akkamitti baasa kan jedhamu jecha ittiin ibsamu hin qabu sababii ta'eef jecha keessaa jecha ilaalee jecha filadhee jecha barbaadee waan si ibsuu danda'u akka namummaa fooniitti isa kanaan si ibsaa waan jedhu keessaa barbaadeetan barreessaa walaloo Dubroo Maariyaam yeroon barreessu kamiiniyyuu yeroon barreessu akka kanadha. Wanti qulqullootaaf barreeffamus waaqayyoof barreeffamus hundisaa jecha jajjabaa yeroo ta'u kanaadha waaqayyoo kun garuu qulqulloonni waaqa ijaan arguu hin dandeenye ishee daawitii godhatanii ishee ijatti godhataniitu ishee ilaaltuu godhatanii karaa isheetiin waaqayyoo waan ilaalaniif jecha addaatu isheedhaaf barbaachisaa. Waaqayyos immoo jecha addaa nuuf kenna. Kanaaf haadha waaqayyootiif jecha yeroon barreessu ofii kootii filadhee itti yaadee jecha hundumarra caalu barbaadee utuu hin ta'in abbootiin maal jedhan kaleessa maal dubbatan kan jedhu keessa sakatta'ee barbaadeetan miilla abbootii hordofee barreeffama isaanii hordofee barreessa waan ta'eef jecha mimmiijataatu argama. Karaa abbootii keenyaatii fi ogummaa isaaniif waaqayyoo kennerraa waa'ee haadha waaqayyoo wanti gaggaariin
waa'ee haadha waaqayyoo faaruu yeedaloo gaggaariin karaa isaaniitiin yoo deemne argama waan ta'eef isaaniin hordofee maal jedhan jedhee sakatta'ee ilaaleetan kan haadha waaqayyoo qopheessuudhaaf yaala yeroo yeroon barreessu faarfannaa ishee yeroo isaaniitiin waan hin qopheessuuf naan mijatee yaada yeroo baay'ee. Tole, egaa baay'ee gaariidha. Egaa walumaa galatti egaa namni waa'ee haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maaramiidha walaloodhaan yeedaloodhaan namni ibsuudhaaf namni barbaadu daandii abbootaarra deemuu akka qabudha egaa wanti sirraatii hubataatti jirru jechoota abbootiin itti fayyadamaa turan sana hordofuudha sanatti isa sana barachuu akka ta'edha egaa kan nuti sirraatii dhagaaru. Egaa hordoftoota keenya gola hidhiidhaa yuutuubii keessaan kanneen nu daawwachaatti jirtan qophiin keenya akkuma itti fufetti ta'a. Qophiin keenya guyyaa har'aa keessumaa Abiraam faarfataa barsiisaa Diyaaqoon Dinqaa Gabreedhaa wajjiniin turtii taasisaa jirrudha. Egaa namoonni baay'een faarfataa keenya wajjiniin wal arguudhaatiif fedhii kan qaban arguudhaaf barbaadanii garuu akka isa arguu dhabaniillee kan rakkatan namoota baay'eetu jiru. Haa ta'uuti gidduutti wanta jechuudhaatii barbaadu faarfataa Diyaaqoon Dinqaa Gabree walaloo barreessuudhaatiin egaa wal nun gaafachiisu tarii namoonni hin beekne yoo jiraate kennaa walaloo yeedaloo akka inni qabu asumaan isin beeksisuun barbaada. Gara kootti gaafan deebi'u yeroo jalqabaatii fi gara faaruutti kanan dhufe walaloof yeedaloo inni hojjeteenidha. Walaloof yeedaloo inni hojjetee faaruu dubroo maaramiitiinidha. Kanan jalqaba gara tajaajilaatti kanan dhufe jechaadha. Faaruun sunis faaruu dubroo maaramidha. Faaruu dubroo maariyaam gaafni keessan beektu dheetan yaada narratti hafe maariyaam narratti hafe inni bara rakkoo bara nun kufee giiftii koo oolmaa keetu narratti hafe haadha koo oolmaa keetu narratti hafe kan jedhudha. Barreessaa walaloo kanaatiif yeedaloo kanaa obboleessa keenya kan jaallannu faarfataa Diyaaqoon barsiisaa Dinqaa Gabreeti jechaadha. Egaa faaruu kana hojjetee faaruu kanallee anis gara tajaajila faaruu kanaatti akkan dhufuudhaaf fedhiina keessa jiru waan beekuudhaatii fi bara 2007 akkasidha. Bara 2007 gara dirree tajaajila faaruu kanaatti kan na waame isadha jechaadha. Gara kanaatti na fide. Faaruunni hojjete kanaatiin waliin ta'uudhaatiin kan nuti hojjenne jechaadha. Haa ta'uutii egaa faarfataa Dinqaa Gabree obboleessi keenya walaloo miidhagaa ta'eef yeedaloo miidhagaa ta'e kan hojjechuu danda'udha. Faaruu isaa kanneen kaan gola hidhiidhaa yuutuubii irratti maxxaneetiin jira jechaadha. Kaan immoo gara fuulduraatti faaruun inni hojjete kan yeroo duraa yookiis kan yeroo jalqabaatiif hojjete keessaatii faaruu isaa asumarraatiin gola hidhiidhaa yuutuubii irraatiin isin biraatiin hin geenyaa asumaan hordoftanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Ammas immoo obboleessi keenya gara fuulduraatti faaruu haaraa ta'ee hojjechuudhaatiif egaa harka isaa jira. Walaloonis ta'e yeedaloon harka isaa waanta jiruudhaatiif yaada kanaallee of keessaatii kan qabudha jechaadha. Kanaatiif obboleessa keenya kanaa wajjin haasa'uu kan barbaaddan wal arguu kan barbaaddan obboleessa keenyaan jabaadhu jettanii isa jajjabeessuu kan barbaaddan yaada keessaniin beekumsa keessaniin humna keessaniin si wajjiniin jirraa jabaadhu jettanii bakka inni jirutti jajjabeessuudhaaf fedhii kan qabdan yaada kan qabdan akkuma isin argaatti jirtan iskiriinii kanarraa lakkoofsi bilbila isaatii asirratti barraa'eetiin jira jechaadha. Kunoo argaatti kan jirtanii lakkoofsa bilbila isaatii kana fayyadamuudhaatiin bilbiltanii fi dubbisuu dandeessu. Yaada qabdan isaa wajjiniin haasa'uu dandeessu. Waa'ee faaruu ilaalchisee akkasuma yookiin waa'ee tajaajilaatiin muuxannoo waggaa dheeraas ni qaba. Haa ta'uutii nama mana amantaatti jabaatudha. Nama kadhannaatti cimee jiraatudha waanta ta'eetiif isa wajjiniin haasa'uu dandeessu. Yaada isaa wajjin wal jijjiiruu dandeessu. Keessumattuu immoo gara tajaajila dirree faarfannaatti dhufuudhaaf kanneen fedhii qabdan kanneen humtillee dirree tajaajilaa kana keessa kanneen jirtanillee obboleessa keenyarraa gorsa guddaa fudhachuu dandeessu. Walaloodhaaf yeedaloodhaan nama
hojjechuu danda'u waan ta'eedhaatiif lakkoofsa bilbilaa asirratti argaatti jirtan kanaan egaa lakkoofsa bilbilaa asiin gadii kanaa kan lakkoofsa bilbilaa asirra deemaa jiru kana bilbiltanii isaa wajjiniin wal arguu dandeessu. Lakkoofsi kun kan barsiisaa Diyaaqoon Dinqaa Gabreetii asumarraatiin lakkoofsa kanaan bilbiltanii isaa wajjiniin illee wal bartanii waliin haasa'uu dandeessu isiniin jedha. Egaa haa ta'uutii mee amma gara isaattan immoo sin deebisaa Dinqaa amma gara keetti hin deebi'a. Egaa dirree tajaajilaa kana keessatti namni gara addunyaa keessa gaafa jiraatu namni egaa mudannoo hin dhabu. Keessumaayyuu immoo dirree tajaajilaa keessatti mudannoo garaagaraa jira. Mudannoon kun tarii namarraa gara namaatti bakkaa gara bakkaatti gargar ta'uu danda'a. Kanaaf magaalaa ta'uu danda'a yookiin baadiyyaa ta'uu danda'a. Namni gara tajaajilaatti bobba'ee namni jiru mudannoo hin dhabu. Kanaaf mee amma anillee mudannoo sirra ga'e anumtuu kanan dhaga'ee jira. Mudannoo kanan dhaga'eetti nan deebi'a ta'uutii mudannoo tajaajila keessatti faarfataa Dinqaan kan inni hin irraanfanne mudannoota baay'ee jiran keessaatii mee mudannoo tokko dhaggeeffattoota keenyaa fi anatti illee nutti himi. Tola gaariidha. Mudannoon egaa mudannoon jireenya dhala namaa keessatti kan hin dhimnedha. Mudannoon immoo lamadha. Mudannoo gaarii fi mudannoo hamaatu jira sammuu keenya keessatti. Mudannoo gaarii gammachiisoo ta'aniif hin irraanfatamne yeroo hundaa sammuun keenya yaadee kanatu na mudate gaaf tokko jennee kan nuyi yaadnee gammannu baay'eetu jira. Mudannoo akkasiitu narra ga'ee ture jennee kan nuyi hin irraanfanne mudannoo hadhaa, mudannoo suukaneessaa rakkoo qabus baay'eetu jira. Isa keessa Waaqa galateeffachuuf akka nuu mijatutti, hojii Waaqayyoo ibsuuf akka nuu mijatutti, mudannoowwan karaa namaatiin nu mudatanis karaa garaagaraatiin nu mudatan ibsuurra caala mudannoo gaarii itti Waaqayyo nu ceesisee nu dabarse kan inni ittiin waan gaarii nuuf godhe tajaajila keessatti yaadachuudhaaf. Egaa akkuma beekamu hojiin tajaajilaa naannoo keenya beekamaadha, rakkisaadha, bu'aa bayii qaba, rakkoo qaba waan ta'eef tajaajila kana keessatti wangeela barsiisuudhaaf faarfannaa faarfachuudhaaf akkuma amma argitu kana kunoo wiilcharii kana saayikilii kana waan deemuu fi gaafa gara baadiyyaa kana deemnu obboloota keenya tajaajiltoota wajjin anaaf dirqama warri tajaajilaaf nu barbaadanii gara baadiyyaatti yoo ta'e fardaa yookaan gaangeedhaan ta'uu qaba. Gara magaalaa yoo ta'e rakkoon qabu konkolaataan jira. Iddoo mootorri geessu yookaan mootorsaayikiliin iddoo deemu yoo ta'e isaanis iddoo tokko iddoo baay'ee deemeera. Deemsa tajaajilaa keenyaa keessatti wanta hin irraanfanne wanta hin daganne baay'eetu jiru. Isaan keessaa garuu guyyaa tokko akka tasaa ta'ee barsiisaa faarfataa Dassaaleen Jiraataa fa'aa wajjiniin aanaa Baabboo Gambeel keessa tajaajilaa fi baadiyyaa magaalaarraa baay'ee fagoo ta'e deemnee tajaajila ture. Iddoo sana konkolaataan torbee keessaa yoo baay'ate yeroo tokkodha kan inni dhabu. Carraa argannee guyyaa jalqabaa deemneera. Deebi'uudhaaf garuu konkolaataan yoo akka carraa dhufee deebina waan ta'eef haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Warri kaan egaa konkolaataan yoo dhibes lafa deebi'uu danda'u. Bakka dadhabbii kamiin iyyuu taanaan bu'aa bayii kam dabarsanii gara iddoo dhufaniitti deebi'uu danda'u. Ani garuu gaangee yookaan farda yoo isaan qopheessan duwwaan deebi'a. Konkolaataan immoo hin jiru siin jedheera. Kanaaf tajaajila dhannee bataskaanatti eebbifama ture. Bataskaana sana eebbisiisnee erga tajaajila xumurree booda akka carraa ta'ee fageenyarra tajaajilaan dhaqee faarfataan lallabaan dhaqee anaaf Dassaaleen Jiraataati. Dassaaleen Jiraataa immoo waan inni ibsuu barbaadu Dassaaleen Jiraataa hojii tajaajilaa keessatti nama baay'ee anaaf oolmaa gaarii qabudha. Akkan hojii amantii hojjetuuf nama karaa naa bal'isuudha. Karaa dhuunfaa isaatiis karaa namaatiinis nama naaf dhaabbatudha. Nama kana baay'ee galateeffachuun barbaada. Waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Isaa wajjiniin deemuu kootti gaafa sana baay'een gammada. Maaliif baay'ee gammada? Dassaaleenyi wajjinitu hin deemne ta'etti gaafa sana galuun baay'ee ulfaataadha. Ergi dhannee tajaajillee booda tajaajila xumurree galuudhaaf yeroo jennu torbee keessaa konkolaataan tokko deemti siin jedheera. Dassaalenyi deemuun qaba jedhee ka'ee hundumtuu deemuun qaba jedhanii gara iddoo dhufaniitti deebi'uudhaaf gaafa tajaajila xumurree nama hundumtuu ka'u jarri
gaangiin qopheessinee fardan qopheessinee an deebi'uudhaaf rakkisaadha. Warri kaan immoo deebi'anii sokkuudhaaf kaaniiru dirqama immoo deebinee galuu qabna. Kana booda haalli rakkisaa ta'ee warra koree mana amantaa waamnee deebi'uun dirqamaa konkolaataan torbee keessa si'a tokko qofa dhufti waan ta'eef maaliif gaangiin qopheessine maaliif fardan qopheessine jennaan isaan nu bulchuus hin barbaadu tajaajila keenyas jaallataniiru waan ta'eef maraftee keenya Humni saangoon kan gooftaati kiristaanaan samiirratti. Humni saangoon kan gooftaati. Kiristaanaan samiirratti. Tikseen keenya uumaa keenya